Haa ta'uu sagantaa kana naa kennuu keessaniif Waaqayyoo gooftaan maccaa isin haa eebbisu. Dhugaadhaa yeroon kun yeroo ani itti waa'ee biyya keenyaaf itti kadhadhu haalli garaagaraa jiru garaa namaa moogessu keessatti sagantaa kana naa laattanii. Kanaaf immoo waanuma na keessa jiru waan Waaqayyo na barsiisee gidduu kana waan Waaqayyo na barsiisuuf waan keessa koo jiruun dubbadhaa. Carraa kana naa laachuun keessan anaaf waan guddaadha. Innis maa'inni badiisi lubbuun baay'een jira. Mancaatiin qabeenyaa guddaan jira. Xiinsammuun namootaa akka malee miidhamaa jira. Kana keessatti dubbii Waaqayyo keessa kee jiru nuuf hiri jechuu keessanii fi Waaqayyo isin haa eebbisu. Maaliif hafuura Waaqayyoo keessa taa'anii dubbii Waaqayyoo giddu galeessa godhatanii waan jiru tokko irratti dubbachuun hiikaa fida, furmaata fida. Kanaaf Waaqayyo isin haa eebbisu. Innis maa'inni kan hin argee dubbii kana irratti dubbachuuf jedhu rakkoo nama biyyattii keessa jiru dhalli namaa akka baalaatti harca'u kun rakkoo uumamaa miti. Rakkoo uumaas miti. Rakkoo nam-tolcheedha. Rakkoon kun immoo kan amma reefuu argame miti. Kan waggootaaf ukkaanfamee bara baay'ee lakkaa'ee taa'etu yeroo kana raafamaa jira jechuudha. Gara furmaataatti dhufuuf raafama. Maaliif biyyattiin kakuu qabdi waan ta'eef. Kanaaf namni sanyii isaa giddu galeessa godhatee du'a, sanyii isaa giddu galeessa godhatee ajjeesaa. Rakkoon isaa kun maalii kan jedhu jilbeenfadhee keessa koo dhaggeeffadha. Hidda dhalootaa lakkaa'utu rakkina ta'ee laata kan jedhu. Kanaaf mata dureen nuyi guyyaa har'aa keessatti dubbannu hidda dhalootaa lakkaa'uun kiristiyaanni hidda dhalootaa lakkaa'uun hin danda'ama kan jedhu irratti dubbadha. Mee Waaqayyoon mataa keenya gadi qabannee kadhanneetu jalqaba sagantaa kanaa. Yaa Waaqayyoo Waaqa bara baraan jiraattu, dubbattee kan fayyistu, dubbattee kan dhageessistu, inniti jette akkati jette kan ta'e, homtuu fuula kee dura goreessi daangessuu kan hin dandeenye Waaqa guddaa. Yeroo kana sagantaa kana keessatti lubbuun yeroo kana si dhageessu, ani garbichi kee inni iddoo kanaa dubbatu ayyaana kee keessatti akka argamnuuf, dubbii kee dhugaa hafuura kee keessa taa'anii akka dhageenyuuf, akka dhageessifnuuf.
amma ulaan waaqa banamee dubbiin kee nutti dubbatamu. Kanaan kan mormu ergaan dukkanaa dhugaa dhoksuuf, dhugaa awwaaluuf, dhugaa miliqsuuf kan yaalu yeroo kanaa kaasnee inifanna maqaa Iyyasuus Kiristoosiin kan ifatame haa ta'u. Akkati jetteetti haa ta'uuf yaa Waaqayyo si kadhanna. Wantati jettee lafa kanarratti raawwatuuf si kadhanna. Maqaa Iyyasuus Kiristoosiin jaalala kee haa ta'u. Amma yaa Waaqayyo yeroo muraasa dubbiin keetti dubbatamu kun hundumtuu ayyaana kee keessatti haa eegamu. Ulfina maqaa Yesuusiin ameen. Gooftaaf galatu hidda dhalootaa lakkaa'uun hin danda'a. Kiristiyaanni tokko hidda dhalootaa lakkaa isa jedhuun ilaaluu barbaada. Maaliif nuun dhaloota kakuu haaraati. Wangeelli keenya immoo kakuu haaraaf kakuu moofaa qaba. Kakuun haaraan kakuun moofaa gaaddidduu kakuu haaraati jedhee kaa'a Ibroota keessatti waan ta'eef kakuu haaraarraa yoo kaane real objectii tokkorraa kaana jechuudha. Kanaaf jalqabuma kakuu haaraa macaafa Maatiyos boqonnaa tokko lakkoofsa tokko yommuu dubbifnu yeroo banannu jechuudha. Macaafa kakuu haaraa maal jedhaa? Hidda dhaloota Yesuus jedha. Hidda dhaloota Yesuus. Inni kunis maal jedha? Lakkoofsa tokkoon dubbisaa. Toorri hidda dhaloota Yesuus Kiristoos sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kanaa jedhee jalqaba. Hidda dhalootaa Yesuusiin. Yesuus Kiristoos nama dhugaa, waaqa dhugaa. Nama dhugaa ta'uu isaatiin gara biyya lafaa yommuu dhufu hidda lakkoofsaan 40 ol kaa'a dubbiin kun 14 qoodee bakka 3tti jechuudha. Dhaloonni kun Abrahaamii ka'aniitu amma Yoosefitti dhufu akkasitti qoratee kaa'a qulqulluun Maatiyos. Kanaaf hidda dhalootaarraa jalqaba jechuudha. Hidda dhaloota eenyu? Yesuus. Kanaaf hiddi dhalootaa kan Yesuus iyyuu lakkaa'ameera. Hidda dhalootaa lakkaa'uun Waaqayyotu akkasitti nama uuma waan ta'eef hiddarraa nama fidu qomoodhaan Waaqayyotu amma kana namni artifishaaliin uumu. Yoo biyya jenne kaartaan biyyootaa haala namoonni itti walii galanii jiraachuu danda'anitti namumaan sararame. Namaan sararama. Hidda namaa garuu Waaqayyotu uuma. Saba adda addaa godhee kan akka inni jiraatu godhe Waaqayyoodha malee nama miti. Artifishaalii namni uume hin jiru. Maaliif gaafa sabni afaan Ingiliffaa haasa'uudhaan itti walii galuu jalqabe namni adda biraa iddoo sana hin jiru. Namni akka qixeesse hin jiru jechuudha. Namni sabni afaan Oromoon dubbatu yommuu afaan Oromoon dubbachaa baay'achaa dhufu kan biraan hin jiru jechuudha. Akka inni afaan godhatee yaada tokkotti walii galee saba tokko ta'ee iddoo tokkorra jiraatu lafa kanas kan kenneef afaan kanas kan kenneef aadaan ittiin jiraatus kan kenneef Waaqayyoodha. Kanaaf hidda dhalootaa lakkaa'uun rakkina hin qabu yookaan cubbuu miti. Maaliif gaafa macaafa keenya banannu hidda dhaloota Kiristoos qorachuurraa yookaan immoo nu barsiisuurraa jalqaba waan ta'eef. Kanaaf rakkoon isaa eessa jira reessa jedhuun ilaali. Rakkoon kun eessara? Baay'een namoonni na dhaggeeffadha yeroo tokko waan caafamanii ala kutaa wangeelaan kennanii rakkoon isaa achidhanii kaa'u. Raawwatee makka lakkaa'amne yommuu ilaallu tokkoof immoo seera qabeessa waan ta'e fakkaata. Yeroo iddoo tokko ga'ummoo isa kanatu rakkina fidee jedhama. Waaqayyo duratti immoo wal caalmaan hin jiru. Waaqayyo ilmaan namootaa wal caalchisuudhaaf inni nama miti. Kanaaf yommuu dubbii Waaqayyo keessaa ilaallu Abrahaam irraa ka'ee jedha dubbiin kun. Hidda dhaloota Kiristoos yommuu ibsu Abrahaam irraa ka'e seera uumamaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1-3 yoo dhannee ilaalle hidda kanaaf kakuu Waaqayyo yommuu galu ilaalla. Hidda karaa Kiristoos ittiin dhufee biyya lafaa furee ta'e yommuu Waaqayyo kakuudhaan hidda kana dhaabu argina. Maal jedhaa? Iddoon isaa beekamaadha. Garummoo dubbisuunis nurra. Waaqayyo gaaf tokko Abrahaamiin biyya kee keessaa, lammii kee keessaa, maatii abbaa kee keessaas ba'iitii gara biyya ani si agarsiisu dhaqi. Ani saba guddaan si godha, sin eebbisa, maqaa kees nan guddisa, eebba sin taata. Warra si eebbisan nan eebbisa, warra si salphisan nan abaara. Qomoon biyya lafaa hundinuu inni barbaadisa kan. Qomoon biyya lafaa jiru hundinuu sababii keetiif in eebbifamu jedhee jedha. Amma Yesuus Kiristoos hidda
Abrahaam ta'ee dhaloota lakkaa'ee barootaan gara keenyatti dhufuu isaa duwwaa otoo hin ta'in kakuun guyyaa jalqabaa Abrahaamiif galame qomoo biyya lafaa hundumaa eebbisuudha waan ta'eef. It's not switching. Qomooma biyya lafaa hundumaatu siin eebbifamaa jira. Ga'een nurraa eegamu karaa Kiristoos keessa dhufe sana eebbisuudha eebbifamuuf malee. Kiristaana ta'uun keenya qomoo Kiristoos ittiin dhufe karaa Kiristoos kakuu warri kakuu Kiristoos galeef warri Waaqayyo kakuu galeef kun gatii isaan kaffalan sanaaf isaan eebbisaa jiraachuun nurra jira malee. Qomoo biraa ta'uu keenyaanii waan adda biraan nurra ga'uun irra hin jiru jechuudha. Maaliif hundumaaf kakuun galame. Qomoo hundumaaf kakuun galame eessatti raawwate jennee yoo ilaallu immoo dubbii Waaqayyoo keessa hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 amma 12tti yoo dubbifanne hin arganna. Hojii ergamootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 amma 12tti ibsee ka'a. Maal jedhaa lakkoofsa 5 kaasessa jiruun dubbisa'an. Yihuudoonni Waaqayyoon sodaatan Yerusaalem kan jiraatan sabii irra lafaa hundumaa keessaa kan dhufan turan. Jarreen kun hundinuu huursaa kana yemmuu dhaga'an iddoo kun ta'etti dacha'an. Warri Hafuura Qulqulluudhaan guutaman kun afaan tokkoon isaanii akka dubbatan dhageenyaan waan jedhan wallaalan naanii dinqifatanii warri dubbachaa jiran kun hundinuu Galiilota miti moo jedhanii gaafatan. Dabalaniis tokkoon keenya attamitti afaan ittiin dhalanneen isa dhageenya. Nuyi warri biyya Phereet, warri Miidiyaa, warri Eelaam, nuyi namoonni Mesophotaamiyaa, warri Yihudaa, Qesodooqiyaa, Phonxoosii fi Isiyaas, nuyi warri Giriikii fi Phamfiliyaa, Gibxiidhaa fi kutaa biyya Liibiyaa keessaa naannoo mandara Qereneetti, nuyi warri Roomaas biyya ilaaluudhaaf kan dhufne, nuyi Yihudoonni amantii warra Yihudootaa kan fudhannes, nuyi warri Qereexiif Araboonni isaan kun hojii Waaqayyoo isa dinqisiisaa afaan keenyaan utuu jedhanii hin dhageenye jedhan. Hundumti isaanii naanii waan godhan wallaalanii kun maal ta'uuf jedhaa jedhanii wal gaafatanii jedha. Dubbii guddaan natti tole lafi raawwii kakuu Abrahaam irraa ka'ee dhufee Yesuusiin mul'ate bu'aa Hafuura Qulqulluutiin hojiitti yeroo inni lammii hundumaa gurra dhaga'uu danda'u hundumaatti saba hundumaatti qomoo lafarraa hundumaatti labsiidhaaf akka ta'utti warra magaalaa Yerusaalem keessa jiraatanitti yemmuu dubbiin kun afaan isaaniittiin dhalataniin isaanitti himamutu jara kana dinqifachiisa jechuudha. Kanaaf rakkoon afaan keenyaan dubbachuu, afaan keenyaan Waaqayyoon kadhachuu miti. Ani akaakayyuun koo abbaan isaanii, abbaan akaakayyuu kootis jechuudha. Lubba Bataskaanaati. Ofii afaan Oromoo haasa'u, Amaariffaan baratanii Giiziidhaan qaddasu. Waa'ee kun haasaara, waa'ee maatii kooti. Gaafa ijoollee xinnoon ture Mistira Sigaawee fi Mistira Sillaasee barachaan guddadhe waan ta'eef jechuudha. Akka afaanni Waaqayyoo afaan Giizii ta'ettidha akaakayyuun koo kanatti himan. Yeroo baay'ee kitaaba godhanii Daawitii kana gaafa dagamne Giiziidhaan dagamu yeroo kaan immoo Oromoo walitti haasofna. Innaan inni isa dubbistan kana hunda isaa beektu isinii jedhee maaliif dadadadadadad godhu waan ta'eef jechuudha. Hunda isaan beekuu naan jedha maaliif ani sababa akaakayyuu isaanii ta'eef ijoollee xinnoos waan ta'eef wanni godhanii natti himanii ofiiyyuu hin beekani maaliif waaqaa ta'anii kaa'u waan ta'eef Hafuurri Qulqulluun yemmuu bu'e nu warri duuka buuta Kiristoos taane immoo duuka buutuu Hafuura Qulqulluu isa bu'e kanaati isatu keessa keenya jiraate waan ta'eef afaan namoota hundumaatiin dubbatamee jedha guyyaa jalqabaati kaase. Wanticha amma afaanyii ta'e mani ukkaamsaa jedhu warra Dambidollota irra guddaa beeka waan hin barbaachifne tokko waan raawwatee garaa keessa nama gubu waan yemmuu kaanis nama gubu
arrabarra dhaanii ukkaamsaadhaan dabarsu jechuudha. Garuu achi ga'ee nama dhukkuba. Qoricha jedhanii arguun nama guba. Kanaaf maal jechuun barbaade ukkaamsaadhaan waan miidhaa fidee jira barootaaf jechuu barbaade. Ukkaamsaadhaan waan dhugaa wangeelaarraa ala ta'e. Gaafa wangeela kana dubbisuu jalqabu akaakayyuun kun arganii mistira qabaa waan kana hin dubbisinii jedhanii na gorsan. Ijoolletti na waan hin tureef jechuudha. Ani immoo mistira qaba wangeelli isa jedhu dubbisaan guddadhe. Waaqayyoof galanna ta'u. Mistira qaba. Dhuguma wangeelli kun mistira qaba. Ani immoo mistira kana dubbisee baruun narra rachaan guddadhe. Kanaaf dhoksaan guddaan as keessa jiru rakkoo lafa qabatamaa amma ittiin sababiin uumame miti. Namni qomoo isaatiin afaan isaatiin deemuu miti. Qomoon adda addaa biyya tokko keessa jiraatan walitti dhufanii biyya tokko ijaarratanii jiraachuu miti. Kun gaariidha. Rakkinni isaa garuu inni tokko isa kaan ukkaamsee inni tokko isa kaan ciqilee barootaaf rakkina wal funaanee dhufetu du'aaf jireenya gidduutti lubbuun nama badaa'e. Kanaaf qomoo miti jechuudha. Qomoo lakkaa'u yookaan immoo hidda dhalootaa lakkaa'u miti. Namni akkas jedhuuf dubbii kana dubbadha beekaa gaafa ba'an akkas jedhu namoonni tokko minaanii fi zariin kan ilaalamu jedhu yookaan immoo Waaqayyo kan inni hidda kaa'ee ilmaan namaatiif malee waa'ee boqqolloo waa'ee xaafii miti. Boqqolloof xaafii daaqallee waan biraa gochuu dandeenya ta'a. Ilmaan namaa garuu fuula Waaqayyoo duratti ulfina qabu. Akkaataa itti jiraatanitti yoo hidda isaanii lakkaa'aa deemanii rakkoon dhufu tokkollee hin jiru jechuudha. Wangeelaaf jiraatan malee, dhugaaf jiraatan malee, qomoo isaanii qomoo biraa caalchisanii deemuudhaan qomoo biraa miidhuuf hin deemin malee. Namni qomoo isaatti hidda isaa lakkaatee aadaa isaa guddifatee afaan isaa guddifatee naannoo isaa guddifatee jiraachuun rakkina kiristiyaanummaa miti. Yookaan immoo kiristiyaanni kana godhu tokko adeemsa kiristiyaanummaa keessaa ba'ee jira jechuu miti. Akkasitti baroota baay'eef calnu jechisiisaa jiru. Har'allee nan dhaga'a namoota gurguddaa tokko waashtoo maastaara keessa jedhan sana natti fakkaatan sobanii araarsu. Sobanii araarsu miti. Yesuus Kiristoos dhugaa ta'e amma lubbuu isaa kennutti dhugaa godha. Dhugaadhaaf lubbuu isaa kennu. Hin awwaalan malee awwaala keessatti nama. Kanaaf dhugaan awwaallu nagaa nabuu jennee dhugaa dubbannee nagaa buusna malee. Haqa jiru himnee nagaa buusna malee. Kanaaf rakkinni guddaan biyya keenya keessatti lubbuu namaa galaafachaa jiru namni qomoo isaa lakkaa'uu yookaan immoo gosa isaa lakkaa'uu yookaan immoo waan biraa miti. Inni tokko isa kaan irratti siqilfachuuf deemu malee. Barootaaf ukkaamamee kan taa'e goyyomsaa darbeeni malee. Yemmuu lafatti maqaan jijjiirame malee. Har'a namni kana ba'ee hin dubbatu. Waldaan kiristiyaanaa baatee hin dubbattu. Annan eega sila. Maaliif hin dubbatan reeni gaafa hin taa'e ilaalu isaaniyyuu dhaabuma amantii garaagaraa kiristiyaanni tokkuma kiristiyaanni maqaamaan adda adda ta'e malee jarayyuu kan walitti fidu tarsiimoo eda'amuuti. Dhugaadha kana dubbachuun gaariidha. Tarsiimoo eda'amuutinitu jarriyyuu kan waggaa meeqaaf gargar ba'an walitti haraaraman. Kanaaf maqaa maaliitiin yoo har'a rakkoon uumame rakkoo hiikuu danda'u ree? Maqaa maaliitiin dhaqanii kana balleessite kana sirreessi jedhu ree? Akkasitti qajeeluu qaba jedhanii akkamitti dubbatu ree? Isaaniin yoo kan walitti qabaa jiru qaama biraadha. Malee achi keessatti yemmuu eda'amee negatiiviitu poozitiiviitti eda'amee amma just simple arithmetic gaafa negatiivii poozitiiviitti eda'anii irrachuu malee dabaluun hin dhufu. Negatiiviin poozitiiviitti yoo eda'ame gaafa hundumaa seereen ragaa eegee deema waan ta'eef hin irrata malee hin dabalu. Achi irrataa ragaama. Kanaaf lubbuun namaa bada matakkalitti. Kanaaf lubbuun namaa bada wallootti. Kanaaf lubbuun namaa bada iddoo adda biraattis. Hojii hir'isuutu hojjetamaa jira. Waan walitti hin eda'amne tokko eda'uudhaan. Adeemsi isaa silaa negeetiivii guddaaf xiqqoo hin qabdu. Negeetiivii baay'ee guddaa tokko negeetiivii tokkoon yoo baay'isan dan. Kana seerri isaa gaafa lamman isaa poozitiivii ta'utu walitti eda'amatu jechuudha. Rakkoon barootaaf ture kan maqaan namaatti jijjiirame karaa jallinaa jechuudha. Amantii fakkaatee
gaarummaa fakkaate, qaroomina fakkaate, qaroominatti yoo barbaachisaa ta'e eegee lafaarra dubbiin kun dhugaa. Waan ittiin of jedhin tokko yoo hin qabnu. Waaw jedhama gaa. Waan hin jirre, waan qabatamaa lafarra hin jirre haasa'ameetu oduun hin jirre, oduun nama aarsu. Rakkoo hiikuurra. Inni balleessaa ture barootaaf, inni ciqilfataa ture barootaaf gadi ba'ee dhiifama gaafachuu dhiisurra. Beekaasin gaafa sirni garbootaa haafotu, gaafa walaba ba'utu matsaafni kun nu ga'e. Matsaafni afaan Oromootti hiikame. Abbaan Gammachiis si'a 8 gurgurameetu gaafa walaba ta'u wangeela nuu fidee dhufe. Wangeelli achi keessaa ba'a jechuudha. Walabummaa keessaa ba'a jechuudha. Hiikamuu keessaa ba'a jechuudha. Yommuu inni tokko balleessaa isaatti qalbii diddiirratu dhugaan ba'a jechuudha. Amma garumaa inni cal jedhima walitti kanan jedhinii sanan jedhinii dammarami kanaa achi wal balleessitaadha. This is dirty game. Sorry, waan hin jechaa jiruuf waan gaarummaa hin qabne jechuu barbaade. Waan gaarummaa hin qabne kun waan furmaata hin kennine. Kanaaf bara keenya keessatti nuun dhaloota kana walitti fiduudhaaf, dhaloota kana dhaabuudhaaf of ganuu gaafan jedhu of gananii Kiristoosiif jiraachuun gaariidha. Maaliif dhuma keenyatu mootummaa Waaqayyooti waan ta'eef. Of ganee garuu ani nama gara biraa tokko fudhachuu hin danda'u nama akka kooti. Inni Waaqa duratti cubbuudha. Waaqayyo Waaqa hinaafaadha waan ta'eef ulfina Waaqayyoof ta'u, of ganuu Waaqayyoof ta'u, of kennuu Waaqayyoof ta'u an yoon nama biraatti kooluu gale kun fuula Waaqa duratti isa Kiristoos du'eef sababa sana miti jechuudha. Kanaaf har'a rakkoon keenya achi miti. Maaliif dubbii kana fiddee yoo naan jettanii namni dhugaatti Kiristoos wajjin deemu biyaas ta'a. Yommuu namni achi gadi ba'ee zarla sindeen ola boqqolloon ola hiilnu jedhamu akkasuma ta'aa dhufames immoo namni eenyummaa isaatti akka inni of jibbuu akka inni of ciiga'u nu gochaa dhufa waan ta'eef kanallee ammarra irra deebi'ameetu facaa jechuudha. Karaa nama beekaas karaa nama wallaalaas. Wallaalummaa keenya immoo wangeelli hin morma. Waan gootan akka nuyi wallaallu miti. Beeknee nuuf galee akka goonuufitu ifa kan ta'e Kiristoos kun gara biyya lafaa dhufe. Kanaaf rakkoonsaa idda keenya miti. Yoo iddi keenya kabraa cuucuuf deeme garuu rakkoodha. Qalbiitti diddiirrachuu qabna. Gadi baanee dhiifama gaafachuu qabna. Kabraatu dabalootaaf nu hacuuce yoo ta'e immoo gadi baanii dhiifama gochuu danda'u qabu. Gaafa sanatu biyyi Impaayera Itoophiyaa jedhamtu kun seenaa bareedaa qabdu kun itti fuftee kakuu sanaaf ta'uu dandeessi. Biyyi kakuu qabdu. Dhugaadha Waaqayyo Waaqarraa kakuu galeeraaf eenyu booddeetti deebisuu hin danda'u. Garuu kisaaraa isaatu baay'ata malee. Warra kaleessa waan hamaa godhaniif warra isa Waaqayyo gaarummaa fidaa jiru gidduutti har'a abbootiin amantii beektonni namoonni hundumtuu dammaqanii yoo itti qalbiin diddiirranne yoo furmaata hin finne gatiin kaffalamu baay'ee ta'a kun immoo Waaqayyoon hin gaddisiisa. Lubbuun nama tokkooyyuu Waaqayyoon hin dhiba. Sababiin isaa hafuura isaatiin uume waan ta'eef jechuudha. Kanaaf baroota kana keessatti nuun hidda keenya miti. Hidda keenya jaallachuun hidda keenya keessaa immoo Kiristoos gara hidda keenya akka dhufu gochuun nurraa eegamaa jechuudha. Yommuu gara kakuu moo fadhannoo iddoo tokko dhaqee waan dubbii kanaaf nu gargaaru dubbachuu barbaada. Macaafa abboota firdii boqonnaa 19 lakkoofsa 16 hamma 19tti yommuudhaan inni ilaallu dubbichi kan dubbatameef dabaa namicha tokkorra ga'e akkatti dabaan sun dhufee fi tarkaanfii warri Israa'el fudhatan ibsuudhaafititu iddoo kanaa ka'ee dubbiin kun ibsa lakkoofsa. Garuu achi keessaa ani waan guddaa naan arge maa inni Israa'elotumti yommuu gara biyya Waaqayyo kakuu isaaniif galeetti isaan erge akka qomoo isaaniitti taa'uu isaanii. Qomoon tokko yommuu lafa qomoo iddoo biraatiif Iyyaasuun qoode yommuu dhaqu galaa ta'ee jiraataa jedha. Akka galaatti jiraata. Beekaa ijoollee abbaa tokkooti ijoollee Yaaqoob kun jarri kun. Maal jedhaa? Lakkoofsa 16 yommuu laallu gidduutti kuteen dubbisa. Maaliif kan hin keessaa barbaade akkamitti jarri maqaa wal moggaasu akkamitti beekamtii waliif kennu isa jedhu ibsuu barbaade malee iishuu achi keessatti barreeffame sana diteelii galee barsiisuu barbaade miti. Guyyaa biraa yoo Waaqayyo yeroo nuuf kenne isa barachuu hin dandeenya. Maal jedhaa?
haa ta'u malee jala lakkoofsa 16 abboota firdii boqonnaa 19 lakkoofsa 16 dubbisaara. haa ta'u malee jaarsi biyya gaara isa kan Efreemii dhufe mandara Gibe'aa isa namoonni Biniyaam keessa ta'anitti galaa ta'ee jiraatu tokko ture jedha. Ilaa inni gaara isa kan Efreemii dhufe jiraachuu kan irra ture eessa jechuudha? Gaara isa kan Efreemiif qoodame sanatti. Inni garuu dhufee eessa jiraate? Gibe'aa lafa ijoolleen Biniyaamiif kenname dhufe. Kanaaf maal jedhee moggaasaa? Galaa ta'ee jiraataa jedha. Beekaa ijoolleen kun ijoollee kakuuti. Lafa Waaqayyo isaaniif qoodarra jiru. Inni tokko lafa daangeffamee kennameef irraa ala iddoo biraa yoo deemu galaa jedhee ka'a dubbiin Waaqayyoo jechuudha. Akkasumas immoo namichi Beetelem namichi jedha. Lakkoofsa 18 immoo dubbisa namichi keessummaaf deemu kun maal jedha? Namichi immoo deebiseefi nuyi karaa deemtuudha. Beetelem biyya Yihudaati gara moggaa biyya gaara isa kan Efreem lafa ani dhufeetti deebi'aan jiraa jedha. Beetelem biyya Yihudaa dhaquu ture. Amma immoo gara mana isaa ani Waaqayyoof itti hojjedhutti nan deebi'a. Isattis namni mana isaatti na simatu tokkollee hin jiru jedha. Asittis namni mana isaatti na simatu inni ba'ee jedheetu kaa'etu biyyichi iddoon isaan irra jiran kun yommuu keessa darban kara deemtuudhaaf hin jedhaa daraba jechuudhaan. Ijoollee abbaa tokkotti beekaa. Namichi kun iyyuu nama hojjetaa Waaqayyooti. Kanaaf waliif beekamtii kennuu, waliif kabaja kennuu malee inni tokko satakaan gadhiitee eenyummaa isaatti bu'ee maal qabda tasii yoo jedhee nama dhukkuba jechuudha. Isa taa'ee ilaalu isa iddoo sanarratti uumameef yoo beekamtii dhabe yoo beekamtii ati dhoowwatte qabeenya irraa fudhachuu duwwaa miti. Iddoo irraa balleessuu duwwaa miti. Afaanumaaf yooti beekamtiin laattuuf taa'ee ka'ee waan garaa keessaa akka afaanii sanaa gubutu jira jechuudha. Humnaan afaan kaa'ame waan ta'eef. Warri Israa'el garuu gaafa Waaqayyo qoodee isaaniif kennu gaafa keessa darban kara deemtuu danuun jedhu. Gaafa dhaqanii dhaqanii jiraatan immoo nuyi galaa iddoo kanaati jedhu. Gaafa immoo biyya Waaqayyo isaaniif kenne kaan immoo biyya koo jedhu. Dabarree yoo dubbifne dubbii isaan dheerata waan ta'eef biyya akkasii jedhee kaa'a. Biyya Yihudaa, biyya Miidiyaan, biyya maalii jedheetu kaa'a. Kanaaf ijoollee abbaa tokko ta'anii daangaa tokko keessa otoo jiraatan iyyuu iddoo walii kabajanii daangaa walii kabajaniitu walii galanii jiraatu. Yoo walii galteen sun dhibee addaggeen isaan gidduutti uumamte immoo wal ta'aniitu rakkoo sana eegu jechuudha. Wal ta'anii. Kanaaf ani ammoo ani dubbachuu barbaadu rakkoon keenya hidda dhalootaa lakkaa'u miti. Rakkoon keenya itti gaafatama keenya wallaaluu irraa dhufe. Rakkoon keenya qabaa balleessuu irraa dhufe. Yommuu isa tokko irratti miidhaa godhee qulqulleessinee gadi baanee lakki rakkoo akkasii jira. Rakkoon kun hiikamuutu irra jira jedhamee beekamtii kennuu dhabuu irraa dhufe. Biyya nama keessa jiraadhu kana yuunivarsiitii isaa yoo weebsaayitii yuunivarsiitii dhaqxanii ilaaltan biyyi kunii biyya akkasii kan akkasii ta'etu lafa yuunivarsiitiin sun irra dhaabate ibsa. Yuunivarsiitii sanatti kan baratu garuu nama hundumaati. Yommuu walga'iin tokko geggeeffamu lafti irra dhaabannee jirru kunii jedheetu walga'ii duratu walga'iin sun afaan hin saaqatiin seerumaan taa'ee jira. Lafa warra akkasiitii jedha. Nuun immigiraantii taane gaafa biyya kana dhufnu leenjiin gaafa nuu kennamu indijineesii warra ta'aniif warra akkasiitiif kabaja isaaniif malu laachuu danda'uu qabdu jedha. Malee gadi buusiitii gatii hojiidhaan caaltuuf gatii ogummaa wayii qabattuuf gatii isaatii baay'ee hojjettee jararra argattuuf jara kana ciigayii jara kana miidhiseerree dhuunfa. Kanaaf firoota koo waan amma jirru keessaa baanee negeetiivii sana keessaa baasnee sansila jedhe kan waan walitti hin da'amne da'urra hilkee dhukkuba bara dheeraa sana buqqifnee saba kana yoo tokko goone saba aadaan isaa baay'ee walitti dhiyaatu fuudhaaf heerumaan wal keessa jiru dhaaba amantiidhaan wal keessa jiru dhaawwannee gargar baasuu hin dandeenye yoo rakkoo isaa keessaa baasnee dhugaadha lafa kakuu waaqayyotti kakuu isaa raawwatu taati. Isa kanarraa garuu rakkoon keenya dheerachaa adeema. Dhukkubni keenya dabalaa adeema.
Kisaaraan nurra ga'uu dabalaa adeema keessaa ba'uu hin dandeenyu. Biyya sila yoomaa hin qabne yommuu namni waan rakkate tokko rakkatee bara dheeraaf ijaare tokko galgala tokkotti jalaa gubatee badu arguu caalaa wanti nama dhukkubu hin jiru. Maqaa sanyiitiin, maqaa gosaatiin. Inni kaan immoo ittiin siyaasa hojjeta. Gosa kaasuun hin barbaachisu. Akkamitti nama ofiisaa kaasuu mudhiisa. Kun immoo furmaatan ta'a. Eenyutu immoo kana dhagaa? Hin danda'amu. Kan murna tokko kan garee tokko miti waan ta'eef biyyi. Dhugaa yoo dubbanne garuu eenyuun amansiisuu dandeenya. Dhugaa dubbannaan eenyuun iyyuu amansiisuu dandeenya. Waan yeroo dhiyootti biyya kanatti ta'e yoo argitan gaafa nama tokkorra nami kaan ejjetee ajjeesu adiif gurraacha Eeshiyaa maalotu hin jedhin wal gahee yaa'e. Lubbuun nama bade kanaa sirrii miti. Rakkoo dhaabbataaf jira. Rakkoon kun hiikamuu qaba jedhee jechuudha. Walii wajjin dhaabbata gaafa dhugaan gadi ba'u. Gaafa mirgi namaa eegamu. Gaafa gadi ba'anii dubbachuun namaa mirgi isaa eegamaa ta'e. Dubbatamee dhugaan dubbatuun rakkoon hiikamu wangeelumatti akkasii waan ta'eef. Kanaaf wangeelli keenya gaafa gara keenya dhufu rakkoo keenya afaanuma keenyaan nutti mee rakkina nu keessaa nu baasa. Waan jallaa nu hin qabnu afaanuma keenyaan nutti mee jallina keenya keessaa nu baasa. Waan nu irra jiraannu lafa keenya nu irra jiraannu maqaama keenyaa waameetu hidhaa seexanaatti nu ilmi waaqayyoo hidhaa diinaatti ilmaan namootaa hiikuu dhufe malee qomoosa tokko qomoosa kaan caalchisuu hin dhufne hin jiru. Hidhaa seexanaatti nama hundumaa baasee lafa inni jiraatu irratti nagaan akka inni jiraatu. Guyyaa dhumaatti immoo mootummaa isaatti akka galu kan namatti tolu tokko yoo dhuma biyya lafaa kana ilaalle gaafa Yesuus Kiristoos mul'atu namni hundumtuu fuula isaatti iddoo lamatti qoodamanii bitaaf mirga isaa dhaabatu jedha. Eessaa dhufanii dhaabatudha? Saba hundumaa keessaa isa natti tola walitti dabalakamanii dhufan jedha hin jiru. Saba hundumaa keessaa ba'anii jedha. Saba akkasiitu warra saba akkasiitti lakkaa'amantu hin jiru. Saba hundumaa keessaa ba'aniitu fuula isaa duratti bakka lamatti hojii isaaniitiin dhaabatu jedha. Sabummaa miti jechuudha. Bitaa yookaan mirga kan si dhaabu. Saba akkasii kan saba akkasii ta'uu kee miti jechuudha. Dhugaa Kiristoosin mul'ate sana fudhattee hojii dukkanaatti adda baatee walaba taatee Kiristoosiif jiraattee ergamni tokko immoo nutti kennameera. Dhagaa jedha. Maccaan hunduma barsiisuudhaan bartoota koo godhaa jedha malee sababa amantii isaa adda biraa ta'eef billaadhaan muraa kan jiru. Balleessaa kan jiru. Dhugaa sana itti himaa. Wangeelli kan dhufe Yesuus Kiristoos kan dhufe qulqulloonni duraanii kan dhufan otuu du'anii otoo of kennanii dhugaa ormaa godhanii ifa biyya lafaa kanatti fidan malee kabraa ajjeesaa miti hin jiru. Seerri akkasii hin jiru kakuu haaraa keessa. Nun ijoollee kakuu haaraati bara araaraatti dhalanne bara Kiristoos itti dhufetti dhalanne isatus immoo jirra oola. Ergama qomoo akkasii dhaqee ajjeesuu hin qabu. Waggaa 100 wayyoo booddeetti deebine garuu sababa amantii isaa namni du'e lakkoofsa hin qabu. Har'a yoo dhaggeeffanne sababa amantii isaaf namni du'aa jira. Akkasumatti amantiin isaa dukkanatti isa gashoote nuun Kiristoos waan ifa nuuf kenneef ifa kana argadhuu jennee gaarummaatti narraan kan hafe waan dirqisiisnee nama tokko sababa sanaaf ajjeesnuuf hin qabnu wangeela keessatti caafame hin qabnu jalaa ba'uu hin dandeenyu rakkoo kanaaf hooqoon. Kanaaf maqaa amantii waan biraa hojjechuun gaarummaa hin qabu namni gadi ba'ee dubbachuu danda'uu qaba. Dhaabni amantii guddaa dhaabni amantii xiqqoon hin jiru. Ammuma yeroo dhiyootti waan argaa jirru keessa afaan koona waaqeffadhaa dhaaba tokko tokko keessa jedhamu akkumatti afaan keetti waaqeffadha jettaa maal rakkinni isaa afaanuma isa kanaatti waaqeffadhu jedhamee yeroo itti labsiin bahee waraanni geggeeffamuudhaaf labsiin bahee dubbatamutu argitu. Kun garuu qajeelfama dubbii waaqayyooti gaafa guyyaa jalqabaarraa kaasee iyyuu nama hundumaatti afurri waaqayyoo afaan isaatiin itti dubbannaan sabni afaan sana hin dandeenye akkamitti afaan keenyaan nu dhageessisuu danda'an jedhaniitu na'anii hollatanii waan ta'uuf jedhu ilaalanii jedha. Isa sana afura sanatu Yesuus Kiristoosiin wangeela kana kiristiyaanummaa kana guutuu addunyaatiin ga'ee jechuudha. Afura qulqulluutu qofaa isaa danda'an afaan baay'ee hin danda'a dhugaa ibsuu danda'a. Qajeelfama kennuu danda'a gara gaarummaatti nama fiduu danda'a. Malee humna fooniitiin miti. Meeshaa waraanaatiin miti. Kabraatiin miti. Dhugaa wangeela keessa jiru jaalalaan yoo ibsine lubbuu nama kamiyyuu oolchuu dandeenya. Guyyaa tokko Kiristoos biraa immoo gonfoo nuuf ta'u argachuu dandeenya. Yoo kanaa achi garuu wal fakkeessuudha keessa darbanii
waan rakkoo hiikuu hin dandeenye ammallee rakkina keenya barootaaf asii achi kan dheeressu fiduu ta'a jechuudha. Kanaaf adaraa keessumaa dargaggoonni dubbii kana waan dubbachuu barbaadeef maaliifi al tokko tokko namni amantiidha si'a. Amantii miti. Wangeela keenya miti. Wangeelli keenya akka sana jedhala. Kanaaf namoonni dogoggoran jennee nuyi amantii keenya irraa booddeetti deebi'uu nurra jiruuf kana dubbadha. Maaliif dhugaan keessa namaa jira. Caafame amma akkoo nama tokkotti gaafa wangeela lallabnu dhugaa iddoo adda biraatiif inni itti gashina miti. Sammuu isaa keessa Waaqayyo gaafa uume nama dhugaa godhee uume waan ta'eef. Yommuu namni tokko balleessaa balleessu eenyuun dura kan isatti himu sammuu isaati. Waaqayyo sammuu namaa kana keessa guutee kaa'e waan qajeelaa waan ta'eef yommuu diinni waan dukkanaa tokko fideetti dabalu afurri Waaqayyo ifa dubbii isaatiin namni sun wangeela beeku hin beekini waan jallaa akka inni hojjennee itti himaa jechuudha. Kanaaf yommuu nuun dhugaa nuun karu kan immoo baanee himnu eenyuyyuu akka hin fudhanneef wanti isa ittisu hin jiru. Kanaaf adaraa wangeela irraa booddeetti hin deebi'ina. Waaqayyoon kadhachuu irraa booddeetti hin deebi'ina. Waaqayyotti amantii keessanii jabeeffachuu irraa booddeetti hin deebi'ina. Hidda keessan Waaqayyooti hidda godhee uume. Saba keessan Waaqayyooti saba godhee uume. Lafa isin irratti uumamtan Waaqayyootu lafa isin irra jiraattan godhee uume. Namni dogoggoraan tokko yaada dogoggorsaa fideef Waaqayyo isa qulqulluuf isa dhugaa ta'e irraa akkasiin yaada keessan hin deeffanneefan kana isinitti himan. Akka waaqa tolfamaatti achi hin deebine. Akka aarii adda biraarraa tarkaanfii barbaachisu fudhattanii rakkoo adda biraa keessa hin galle. Adaraa amantii keessanitti jabaadhaa. Waan qajeelaadha. Akka dubbii Waaqayyooti jettan gochuurraa immoo booddeetti hin deebiina. Waaqayyo murtiidhaaf fagoo miti dhiyoodha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Sagalee dhageenya Waaqayyo nuuf eebbisu eebbifama. Kadhataan xumurraa. Yaa Waaqayyo sagalee kee guyyaa irraa nutti dubbatteef dubbii gara keenya fiddeef maqaan kee ulfaatu. Akka sirraa dhageenyetti jiraachuu akka dandeenyuuf dhugaa kee sanaaf amma dhumaatti dhaabachuu akka dandeenyuuf amma dhumaatti dhaabatteetu awwaala booddee du'aa ka'uudhaan warra kan kee ta'an oolchite amma irraattis nu wajjin jirta. Dhugaa tokkoof dhugaa dhaabachuudhaan yaa Waaqayyo waan awwaalame tokko baasuu akka dandeenyuuf humni kee dachaa ta'e nuuf haa dabalamu. Gargaarsi kee ariifatee nu haa qaqqabu. Warri dhugaa miliqsuuf deeman garuu lafan itti raasan. Eessaa jiraatanii lafan itti raasan. Naasisuun kee warra dhugaa awwaalan irratti akka dhufuuf jaalala kee haa ta'u. Ifa keetiin ificha argina waan ta'eef ifni kee ifee dukkana balleessee gaarummaa keetiin ulfina argu akka dandeenyuuf guyyaa tokko fuula kee dura dhaabannee gonfoo sati nuuf qopheesse fudhachuu akka dandeenyuuf nu gargaaru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen.